Gamtaan dhaabbilee siivilii hawaasaa naannoo Tigraay akkaataa bulchiinsi naannichaa kaabineen haaraan itti ijaarame qeequu jalqabee jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundattis haa gahu jecha biyyootni kolonii Faransaayeen qabaman yeroo ammaa kana maqaa isaanii jijjiirataa kan jiran ta'uun dhagahameetiin jira. Somaaliyaan miseensota kaabinee yookaan miseensota paarlaamaa 4 kan ta'an ugguruun dhagahamee jira. Oduu kanaa fi kanneen birootis qabannee jirra hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerra. Tan dhaabbilee hawaasaa siivilii naannoo Tigraay akkaataa bulchiinsi naannaa kaabinichaa yookaan bulchiinsi kaabineen haaraan jeneraaltichaan durfamu itti ijaarame qeeqe. Gamtaan dhaabbilee hawaasaa siivilii Tigraay kaabinee bulchiinsa yeroo haaraa waliigaltee Piriitooriyaa waldhabdee kana dadhabaadha jechuudhaan kaaheetiin jira. Kana mootu akka hin xumuramne godhan bu'uura sin qabu jechuudhaan sirreeffamni akka godhamus waamicha jalqaba irratti dhiyeesse. Konferansiin waldaa misooma Tigraay torbee darbe geggeesse waldhabdee siyaasaa fi jeequmsaan kan geggeeffame ta'uu waldichi ibseera. Konferansichi kun ammas akka geggeeffamu waamichi lammaffaan dhihaate dhaabbileen hawaasaa siivilii kan ta'anii fi 72 kan of keessaa qabu gamtaan kun dhimmoota yeroo irratti ejjennoo qabu ifa godhee jira. Deengadda galgala roobii ebla 22 irraa eegalee ibsa bara 2017 baaseen kana jechuu jalqabee jira. Gamtichi ibsa wal fakkaatu yeroo ammaa rakkoon siyaasaa Tigraay keessatti hammaatee gara haala balaa itti fidaniitti ce'ee jira jechuunis shakkii qabuu fi sodaa qabu ibseera. Gamtaan kun ibsa kana keessatti kaabinee bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay tibbana ijaarame akka waliigaltee Piriitooriyaatiin akka galmee tokko irratti hundeeffamuu qabu ture jechuudhaan eeree jira. Haa ta'u malee kaabineen Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaatiin durfamu mootummaan federaalaa imaammata naannolee keessa seenuu qofa hordofee kan hundeeffamee fi qaamolee muraasan kan hoogganamu waan ta'eef gamtaan kun maal fudhatama qaba yookaan iftoominaa fi bu'aa qabeessummaa isaa akka gufachiisus akeekkachiiseetii kan inni jiru. Afyaa'iin paarlamaa Somaaliyaa sababa yaaddoo nageenyaatiin miseensota kaabinee 4 paarlamaa irraa uggure. Afyaa'iin mana maree gara gadii Somaaliyaa Sheek Adan Mohammad Nuuriin kan durfamu miseensonni kaabinee federaalaa 4 walga'ii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti akka hin hirmaanne yaaddoo nageenyaa irraa kan ka'e uggureetiin jira. Afyaa'iin Maadoobeen ibsa kamisa kennaniin akka jedhanitti koreen xiqqaan seera baastota paarlamaa akkaataa dambiin ittiin bulmaataa mana mareetiin ministeerota irratti tarkaanfii naamusaa barbaachisaa ta'e fudhatamuuf yaada isaa dhiheessee jira. Tarkaanfiin kun kan fudhatame erga miseensonni mana maree 4 kun kibxata darbe paarlaamaa keessatti wal morkii jeequmsa fakkaatu irratti hirmaachuun isaanii dhagahamee yookaan argame boodaadha. Yeroo kana miseensota paarlaamaa mormitoota doorsisaniiru jechuudhaanis himatee jira. Biyya Afrikaa lixaa kolonii Faransaay jala turte oduu haaraa qabatte as baate. Biyyi tunis Ivory Coast yoo taatu maqaalee daandii afaan Faransaay moggaafamanii turan jijjiiruu eegaltee jirti. Magaalaan guddoon diinagdee Ivory Coast kan taate Abidjan daandiiwwan maqaa kolonii duraanii Faransaay moggaafaman eegalte maqaa haarawaan moggaasuu jalqabdeetiin jirti. Ittiin moggaasa maqaa bakka afaan Faransaay jiraattonni isii misooma magaalattii waliin haala gaariin akka adda ba'aniif maqaa Ivory fi Afrikaa filatteerti. Koloniin Faransaay duraanii jala kan turte Ivory Coast maqaa Faransaay kan Afrikaatiin kan buuste yommuu ta'u maqaan daandii magaalaa guddoo diinagdee Ivory Coast torbaan muraasa darban keessatti caalmatti gara maqaa naannawa biyyattii keessaa ibsuutti jijjiiramuu danda'eetiin jira. Fakkeenyaaf daandiin buufata xiyyaaraa magaalaa Abidjan wal qunnamsiisu maqaan pirezidaantii Faransaay duraanii Vaalerii Giscard d'Estaing kan jedhamu yoo moggaafamu moggaasa kana bara 1960tti Ivory Coast Faransaay irraa walabummaa erga argattee booda hoogganaa isaanii Felix Houphouët-Boigny kan jedhamuun bakka buufteetiin jirti. Pirojektiin maqaa jijjiiruu kana ilaalchisee qondaalli karoora magaalattii pirojektoota hoogganu Alfonso Nugaasaa namni jedhamu maqaaleen kun seenaa keenya aadaa keenyaa fi afaan keenya kan nuuf calaqqisiisuudha jechuun dubbateetiin jira. Kanumatti aansuun biyyoonni kolonii keessa turan maqaa isaanii akka jijjiiratanis waamicha yoo dhiheessu Faransaay yeroo tokko Afrikaa keessatti koloneeffannaa guddaa kan qabduu fi koloneeffattoonni isii duraanii Afrikaa dhihaa keessa jiran hedduun isaanii Paaris irraa of fageessuu waan barbaadan fagaachuu jalqabaniiru.
kanumaaf irraa kan ka'e yeroo dhihoo kana maaliin waraana Faransaay biyya keessaa guutumaa guututti akka bahu ajajuu wal qunname Faransaay qeeqa qabduu fi yookaan muddama qabdu kaaftee turte. Biyyoonni akka Niijer, Burkina Faasoo fi Maalii erga hooggantoonni isaanii amma aangoo irratti dhufanii as dugda Faransaay irra garagalfataniitiin jiru. Keessattuu biyyoonni sadeen kanneen Niijer, Burkina Faasoo fi kan ollaa ishee kan taate yeroo ammaa kana mootummaa waraanaa kan fonqolcha mootummaa naannesseetiin hundeeffameen bulaa kan jiran yommuu ta'u, Ibrahim Traoré dhiha Afrikaa qofa osoo hin taane guutuu Afrikaa keessatti fudhatamummaa hedduu argateetiin jira. Faransaay yeroo garagaraatti nama kana ajjeesuudhaaf nama itti bituu yookaan biyyuma isaanii keessaa nama itti dhiheenyatti qabu ajjeesisuudhaaf yaaluuf hordofem yeroo garagaraatti eegumsi nama kanaa cimuunis dhagahameetiin jira. Biyyoonni kun sadeen walii galuudhaan dhiheenya kana Morokoon biyyattii kanaaf akka ulaa balbalaa kennitus gaafatanii turan. Kana ammoo tole jechuu ishee kan dhagahame yommuu ta'u Afrikaa keessatti gammachuu guddaa fidee jira. Hoogganaa Burkina Faasoo kan ta'e Ibrahim Traoré hooggantoota hedduuf fakkeenya ta'uu fi hiriirri kumaatamaan lakkaa'amu dargaggootaan bahamee isaaf dubbatamaatii jira. UN galma misooma addunyaa galmaan gahuuf hanqinni doolaara Ameerikaa tiriliyoona 4 akka ta'u tilmaameetiin jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waraanni daldala hammaataa dhufe kun galmoota misooma addunyaa galmaan gahuudhaaf hanqina doolaara Ameerikaa tiriliyoona 4 fiduu akka danda'u tilmaama isaa keessatti kaahee jira. Qondaaltonni ol aanoon dhaabbatichaa mootummoota gamtoomanii galma misoomaa itti fufiinsa qabu baraaruu fi tumsa idil addunyaa kakaasuuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu gaafatanii jiru. Tarkaanfiin kun waraana dhaabuu fi addunyaa guutuu keessatti tasgabbii fiduudha. Yoo kun kan hin taane ta'e ammoo rakkoon guddaan gara addunyaa kanaatti dhufa jechuudhaanis dubbataa jiru. Waajjira muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niiw Yoorkitti haasawa taasisaniin barreessaan mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres pirezidaantiin yaa'ii waliigalaa Fileemoon Yaangii fi pirezidaantiin mana maree diinagdee fi hawaasummaa Boob Raay qabeenya dabalataa fi jijjiiramni faayinaansii addunyaa akka barbaachisu cimsanii yaada wal fakkaatu dubbatanii turan. Kanaaf deebii sirrii ta'ee yoo kenname addunyaan hiyyummaa dhabamsiisuu, jijjiirama qilleensaa ittisuu fi diinagdee itti fufiinsa qabu haaraa ijaaruu irratti daran duubatti hafuuf akka saaxilamtus kakaasanii jiran. Lola daldalaa ka Ameerikaan jalqabde keessatti manni hundi akka mo'amuu fi uummanni kamiiyyuu akka hin injifanne akkasumas biyyoonni hedduu fi lammiileen isaanii kanaaf saaxilamoo ta'uu isaanii akeekuun hojimaata jijjiiruu qabnas jedhaniiru. Barreessaan muummichaa kun arjoomtonni waadaa qarqaarsaa galan hojii irra oolchuudhaaf harkifataa akka jiranis qubatti qabanii jiru. Itti dabaluunis baasii liqii dabaluu yoo itti fufem investimentiin gadi bu'am galmoota misoomaa itti fufiinsa qabu galmaan gahuuf gufuu hedduu nutti ta'a jechuunis katabanii jiru. Galmoota misoomaa itti fufiinsa qabu galmaan gahuuf waggoota 5 qofatu hafem cimnee dabalataan hojjechuu qabna jechuun cimsanii yoo dubbatan pirezidaantiin mana maree diinagdee fi hawaasummaa Boob Raay gama isaaniitiin yaadannoowwan kana cimsanii kan kaasanii fi yaadni Antonio Guterres fudhatama akka qabus dubbatanii jiru. Haaromsi hatattamaa akka raawwatamu garuu jala sararanii. Tarkaanfiiwwan dhiheenya kana Ameerikaa dabalatee biyyoonni diinagdee kaasan kanarratti taarifa haaraa kaa'uudhaaf fudhatan kaasuun qormaatni damee daldalaa keessatti mul'atu dabalaa akka jiru eeranii jiru. Kun ammoo gochoonni kun sirreeffamu akka qabu kan jala sararanii dubbatanidha. Pirezidaant Boob akka jedhanitti daldalli biyyoota meeshaalee fi tajaajiloota wal jijjiiruun hiyyummaa jalaa bahuudhaaf karaa gaarii ta'uu ifa godhan. Biyyoonni daldalaa akka tapha walitti qabamaa zeerootti ilaaluu irraa sirna daldalaa haqa qabeessaa fi banaa akka daandii badhaadhinaan walitti ta'etti akka itti fufanis dhaamanii jiru. Pirezidaantiin yaa'ii waliigalaa Fileemoon Yaang akka jedhanitti biyyoota guddataa jiran 50 keessatti mootummoonni amma galii isaanii keessa 10% ol tajaajila liqaa irraa baasu. Bu'aa liqaa dabaluu fi bakka faayinaansii hir'isuu cimsanii yoo kaasan pirezidaantiin yaa'ii waliigalaa akka jedhanitti ijaarsa faayinaansii addunyaa haaromsuu dhabuun ammoo dhaqqabummaa kaapitaalaa haalaan kan daangessuudha. Qaawwa faayinaansii guutuu fi galmoota misoomaa itti fufiinsa qabu galmaan gahuudhaaf tilmaama baasii waggaa doolaara tiriliyoona 4 ol akka barbaachisus dubbatanii jiran. Galma kanaan barreessaan muummichaa Antonio Guterres dhimmoota xiyyeeffannoo 3 cibsanii kaasanii yeroodhaaf liqaa hir'isuu, baankota misooma biyyoota hedduu cimsuu fi maddoota faayinaansii haaraa itti fufiinsa qabu banuun naannawwan xiyyeeffannoon itti gahuu qabu jedhanii jiru. Akkasumas qabeenya biyya keessaa dabalataa sochoosuun dhangala'aa faayinaansii seeraan alaa irratti to'annoo fooyya'aa fi damee dhuunfaa waliin tumsa cimaa uumuun barbaachisaadha jedhan. Kalaqaa fi tumsa itti fufiinsa qabuuf akkasumas jijjiirama fiduu yoo barbaachise
kana gochuun dirqama jechuunis kaahaniiru. Akkasumas yaa'ii waliigalaa idil addunyaa afraffaan faayinaansii misoomaaf oolu kan Ispeenitti waxabajjii 30 hanga adoolessa 3tti geggeeffamu dubbii bira darbee tarkaanfiin qabatamaa fi tarkaanfiin madaalawaan ce'uu qaba jechuunis dhaamanii jiran. Oduu biraatiin Pireezidaanti Tiraamp gorsaa nageenya biyyaalessaa isaanii aangoorraa kaasuun dhagahame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gorsaa nageenya biyyaalessaa isaanii kan tahan Maayik Waalteez aangoorraa kaasuun dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ambaasaaddara gochuun muuduuf jedhamam. Bakka isaanii ministeera dhimma alaa ta'uun tajaajilaa kan turan Maarko Ruubiyoo akka muudaman kan himan yommuu ta'u, Waalteez icciitiiwwan waraanaa eeguu dhabuun qeeqamaa turee jira. Dhihoo kana marii dhimma waraanaa akkaan murteessaa ta'e irratti geggeeffamu keessatti gaazexeessaa dabaluudhaan baay'ee kan qeeqame yommuu ta'u, taateen kun hojii isaanii gara fuulduraafis bilchina siyaasaa isaanii irratti gaafii kan fideedha jechuun komatamanii jiru. Miseensi koongirensii duraanii Floriidaa kun bara bulchiinsa Tiraamp marsaa lammaffaa keessatti aanga'aa ol aanaa US jalqabaa aangoo irraa kaafaman ta'uun katabamanii jiran. Maddeen miidiyaa michuu BBC tahe CBS akka gabaasetti qondaalli kun aangoo irraa kaafamaniif sababbii ijoo dhimma signaaliitiin kan wal qabatudha jedhan. Qondaalli kun aappii signaal jedhamu irratti garee dhimma humna waraanaa irratti mari'atu keessatti gaazexeessaa hirmaachisuun Ameerikatti yaaddoo guddaa uumuun kan shakkamee ture. White House gama isaatiin qondaalli kun nageenya itti gaafatamummaa manni maree nageenya biyyaalessaa gaafatu qixa sirrii ta'een ba'achuu hin dandeenye jechuun yoo qeequm, maddeen miidiyaa immoo akka jedhanitti Tiraamp gorsaa nageenya isaanii kan turan Maayik Waalteezin baay'ee waan kabajaniif nagahan aangoo gadhiisisuu yookaan muudama haaraatti akka darban taasisan malee ayyoona kaarchallee jira jechuudhaan shakkii garaagaraa kaasuun irratti mari'ataa jiru. Aanga'oonni mootummaa Ameerikaa maqaan isaanii dhoksuudhaan himan keessaa dhimma Waalteez seeneetiin raggaasisuun qormaata waan ta'uuf pireezidaantichi qondaala sana suutuma geggeessan jechuun pireezidaanti Tiraampiinis komatanii jiran. Waalteez erga bitootessa darbee dogongoraan garee dhimma waraanaa mari'atutti gaazexeessaa dabalee ammas hordoffiin cimaa jala kan turanidha. Gareen gaazexeessaan itti dabalame kun akkaataa Huutii Yemen irratti haleellaa geggeessuun irratti icciitiidhaan mari'atamaa kan turee fi garee kana keessatti Waalteez Ruubiyoo fi ministeera ittisaa Peete Hagastis kan argamanidha. Bitootessa darbee wayita taateen kun mudatu seera baastonni namoota garee kana keessatti makaman yookaan garee signaal keessa turan hundarratti gaafii kaasanii turan. Daarektarri tajaajila tika biyyaalessaa, daarektarri CIA fi kanneen gaafiin irratti ka'e keessaa namoota yookaan dhaabbilee muraasa ta'uun galmaa'anii jiran. Oduu biraatiin Doonaald Tiraamp raadiyoo biyyaalessaa Ameerikaa cufuudhaaf ajaja baasuun dhagahame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp maallaqa tajaajila biroodkaastingii biyyaalessaa fi raadiyoo biyyaalessaatiif ramadamu adda kutuu barbaada jedhanii jiru. Galgala Tiraamp buufataalee kanneen oduu looguu fi qooda tamsaasu jechuudhaan yoo himatan, ajajni kun boordiin buufataalee kanaaf maallaqa ramadu fandii kallattiidhaan kennamu dhaabee waan seeraan eeyyamamu qofa kennuu qaba jechuunis dubbateera. Dabalataan boordichi maallaqa gara fuulduraatti kennamu dhaabuu qaba jechuunis dubbatanii jiran. Ilaalchi tajaajila biroodkaastingii biyyaalessaa fi raadiyoo biyyaalessaa tarkaanfachiisan maaliyyuu haa ta'u eenyuyyuu haa ta'u hojii irraa dhaabbachuu qaba yookaan baajanni isaanii irraa dhaabbachuu qaba jedhan. Akka sababaatti kan isaan kahan ammoo oduu sobaa fi oduu haqa hin qabne kan gabaasan yookaan ammoo oduu loogii gabaasu jechuudhaan quba itti qabaa jiru. White House dhaabbilee kanaaf qarshii ramaduun hojimaata boodatti hafaa fi hin barbaachifne gaazexeessummaa waan ligdeessuudha jechuunis dubbatee jira. Haa ta'u malee baajetni boordichi ramadu hamma bara 2027tti kanaan dura waan ragga'eef yoo ta'ellee bara 2028 booda kan dhaabbatudha. Balaan ibiddaa erga roobii darbee giddugala Israa'el mudate irra caalaan isaa to'atamuu abbaan taayitaa ittisa balaa biyyattii beeksise. Balaan ibiddaa akka to'achuuf garee namoota 150 bobbaasanii balaan kun lafa bal'inna square kiiloomeetira 20 ta'u gubeera. Kunis naannoo Laaturuum jedhamu guutumaan guututti kan gube yommuu ta'u, lafti kun Yerusaalemii fi Teel Aviv gidduutti iddoo argamtudha. Tajaajilli ambulaansii Israa'el namoonni 12 aara ibiddaa irraa bahuudhaan ukkaanfamuun yaalii argataniiru yoo jedhu, balaan lubbuu nama irraa gahe garuu hanga ammaatti adda bahee hin dubbatamne. Haa ta'u malee namoota balaa ibiddaa dhaabuudhaaf hojjetaa turan 17 irra miidhaan qaamaa cimaan akka gahe gabaafamee jira. Abbootiin taayitichaa akka jedhanitti gogiinsa ho'aa fi bubbee tibbana jirutu abiddichaaf to'annoo qormaata guddaa nutti tahe jechuudhaan dubbatanii jiru. Amma balaan ibiddaa kun irra deebiidhaan mudachuu akka danda'us yoo hubachiisan, muummeen ministeera biyyattii Benjaamin Netanyaahuu labsii yeroo muddamaa labsuun jiraattonni magaalotaa
12 naannoo Jeruusaalem jiranii akka bahaniif akeekkachiisanii jiran. Haa ta'u malee erga ibiddichi to'atamee namoonni qe'ee isaaniitti akka bahan labsiin kun hojii irra oolamoo of duubatti harkifataan gaafii biraa uumee jira. Faransaay, Xaaliyaanii fi Ispeen xayyaarota erguudhaan balaa kana to'achuudhaaf biyyattii warroota gargaaran keessaa isaan jalqabaati. Jamtoota jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun keenya kanarraaf isiniif qopheessine kanan gammaatti dhaggeeffattanidha. Waan waliin turtaniif galatooma.